fadda waanatina goote atamittina irraa fadda maatina walte atamittina irraa fadda iddootina qabde iddoo gadi bu'aa kaleessa fuutee ijoollee qabde hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu waanatina goote hin irraanfatamu iddoonatina qabde hin irraanfatamu wolumaa nafsi gidduu hin irraanfatamu hinnatinaan jette hin irraanfatamu oda koonaa duute hin irraanfatamu duwana oolchite hin irraanfatamu kanaafan jaalladhe wanne korra yesuusin kana maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha no maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola tola Yesus duwwaadha wani jaalala 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 Kun TV waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag irraa kan darbudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag magaalaa Trondheim Noorweetti kan argamtu. Yeroo taatu waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa akka seera biyyattiitti kan galmoofte fi seeraan kan biyyattii keessatti hojii wangeelaa hojjechaa jirtudha. Labsii wangeelaa irratti karaa barbaachisaa ta'een sagalee waaqayyoo dabarsaa kan jirtu keessaa ishee tokko. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa waldoota naannoo jiranii wajjinii waliigaltee kan hojjettu. Itti dabalata isaas immoo tokkummaa waldootii Oromoo warra Awurooppaatiif miseensa kan taate keessattis qooda fudhattee kan hojjetaa jirtudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa yeroo hundaa sanbata guddaa waaree booda sa'aatii 14:00 jalqabdee sagantaa waaqeffannaa qabdi. Akkasumas immoo yeroo hundaa sanbata duraa waaree booda kaaftee sagantaa jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'elaa kan jedhu qilleensa irraan sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan maatii kiristiyaanaatiif jireenya isaaniitiif kan barbaachisu barumsa kennaa kan jirtudha. Sanbata duraa ji'atti al tokko waaree booda sa'aatii 14 jalqabdee soomaaf kadhataan kan waaqayyoon dura dhaabattu yeroo taatu biyya lafaarra kan jiraatan amantootaaf warra rakkatan warra dhiphatan hundumaaf kan kadhattu biyyattiif kan kadhattu waaqayyoo kan kaasee waldaa ishee tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee waldaan keenya jajjabinaaf gargaarsa waaqayyootiin irra waggaa 10ffaa ishee fixxee waggaa 11 yeroo jalqabdu yeroo ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jirtu yeroo ta'u kanaaf qophee irra jirti. Kanaaf fuula duratti konfiraansa adda ta'e tokko qopheessuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtutti yeroo ta'u innis fulbaana gaafa 20 amma 22tti konfiraansa qopheeffachaa jirti. Kana irratti waaqayyoon akka nuuf kadhattan isin gaafanna. Dhimma konfiraansichaa ilaalchisee yeroo dhiyootti ibsa waan laannuuf obsaan akka nu dhaggeeffattan namootas akka irratti hirmaachuu danda'aniif isiniif hin goona. Egaan iddoon itti argama keenyaa akka afaan warra Noorweejiyaanitti yookiis iddoon itti argama keenyaa akkana jedha Innaresveen 78 lakkoofsi poostaa 758 Trondheim yeroo ta'u garuu yoo nu barreessuu barbaaddu ta'e immoo Birundaales Girindaa 26 758 Yaaqoob Shilee yookiis immoo karaa iimeela keenyaa nu barreessuu barbaaddan oromochurcht@gmail.com yookiis immoo hotmail yoo nu barreessuu barbaaddan immoo eebbaa152010 @hotmail.com yoo jettan
wanti isin barreessitan yaada keessan hundumaa fudhachuu dandeenya. Gaaffiif deebii yoo qabaattanis karaa kana walii deebisuu dandeenya. Walumaa galatti qindeessaadhaaf ogeessi kaameeraa keenyaa obboleessa keenya Aadam Jaalatooti. Innis Afeedis Stuudiyoo irraa kan nuuf hojjetudha. Waaqayyo waaqa irratti lafa irratti maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Waaqayyo sana eebbisu hordofaa. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame ta'u obboloota koo har'a kutaa arfaffaasaa walii wajjin ilaallaa waa'ee jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'ilaa torban arfan darban walii wajjin ilaallee turre. Amma kutaa arfaffaasaa walii wajjin ilaallaa. Yeroo darbee akkuma gaa'illi yoo eegamuudhaa baate rakkoo inni qabu dubbadheen ture. Innis immoo balaa guddaa akka inni qabu, yoo eegame immoo bareedinni isaa maal akka inni of keessaa qabu, hammam akka inni nama gammachiisu dubbadheen ture. Yoo bade garuu quuqaan isaa nama akka inni hin ciibsineef jibbisaas karaa akka nama hin dabarsine walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo gaa'illi jalqaba malee xumurame hin qabu isa jedhuun dubbachuu barbaada. Gaa'illi namaa jalqaba isaati malee xumura hin qabu. Dhiirri tokkoof dubartiin tokko yeroo gabaabaadhaaf jedhanii waliin fuudhan. Tarii warri akkas godhaa jiran tarii rakkoo qabu. Afaan biyya kanaa keessatti akka jennu afaan biyya keessa jiraatu kana keessa saambuur jedhanii waamu. Saambuur walii wajjin jiraachuu isa jedhamu qabu. Inni lammataa deemee shaaristees jedhanii waamu. Shaaristee jechuunis immoo jaalallee ofii isa jedhamudha. Saambuuriin shaaristee sana wajjin naan jedha saambuuriirra. Saambuurii walii wajjin jiraachuudha. Garuu waliin fuune. Wal ilaaluudhaan walii wajjin jiraatu jechuudha. Warra akkasii kun kontiraata jedhamanni kun. Yoon taate hin deemnaa osoo waa hin deemne jechuudha. Ani waa'ee isaanii dubbadha miti. Waa'ee kan warra kiristiyaanotaan dubbataa jira. Jireenya maatii kiristiyaanaan dubbataa jira. Warri kiristiyaanotaa akkasiin godhan. Mee gara sanatti darbuu keenya duraa kadhata koo kadhachuun hin daganne Waaqayyoon kadhannu walii wajjin ittan darbaa. Waaqayyo abbaa koo har'as deebi'ee dhufeera fuula kee dura. Saba kee fudhee yaa Waaqayyo warra si dhaggeeffatu, warra si fudhatu, warra yaa Waaqayyo sitti jiraachuu barbaadu fuula kee duratti dhiyeessuu dhufeera. Abbaa ol waaqarraa gara keenya ilaali. Dubbii dhokataa laphee namaatti cuubu, jireenya namaa sirreessu, kan dabe kan qajeeshu, kan cabe kan wallaanu, kan fayyisu, karaa keetti kan deebisu, kan diigame kan deebi'ee ijaaru. Dubbii sagalee kee nutti dubbadhu. Ani dadhabaa garbicha keettis dubbadhu. Kana waan guutuuf si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma nama dubbachuu barbaade kutaa arfaffaana keessatti gaa'illi jalqaba malee xumura hin qabu. Yeroo gabaabaaf jedhee namni wal hin fuudhu. Wal ilaallee wal dhiibnaa hin qabu. Gaa'illi dhugaan jaalala Waaqayyoon jalqabama. Jaalalli Waaqayyoo immoo nama geggeessa. Jaalala Waaqayyoo keessa kan jiru bareedaa deema. Jaalalli Waaqayyoo immoo dhuma hin qabu. Yookiis immoo hin xumuramu. Ji'a tokkoof wal fuunaan jedhamu, ji'a lama wal fuunan jedhamu, waggaa tokko wal fuunan jedhamu, waggaa lama wal fuunan jedhamu. Jireenya Kiristoos keessatti gaa'illi jalqaba malee xumura hin qabu. Gaa'illi agarsiisa miti yookiis immoo asoosama miti. Fiilmiidhaan hojjetamee kan dhiyaatu miti. Akka fiilmiittis kan ilaalamu. Gaa'illi kan itti qoosanis miti. Gaa'illi calciranii kan ilaalamu miti. Sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatutti yeroo wal fuudhan akkana jedhanii waadaa walii galaniiru. Hamma dhumaatti, hamma dullumaatti. Yeroo rakkinaatti, yeroo bal'inaatti. Walii wajjin jiraachuudhaaf si jaalladhee, na jaallattee, sin fuudha, walii wajjin jiraanna jedhanii waadaa galu. Eenyuun duratti? Waaqayyoon duratti. Yeroo kamii? Yeroo bal'inaattis, yeroo rakkinaattis. Yeroo qabeenyaattis, yeroo dhabiisaattis. Yeroo dhukkubaattis, yeroo fayyaattis. Yeroo hunduma walii wajjin jiraachuudhaaf. Namni tokko tokko yeroo isin fayyaa qabdu jaallatee
yeroo isin fayyaa qabdu dhiisee deema yoo ta'e abbaa manaa utuu hin ta'in inni kara deemaadha. Namni tokko yeroo isheen horii qabdu jaallatee yeroo isheen dhabdu yoo dhiise ta'e namni sun nama horii jaallatu malee nama haadha manaa isa jaallatu miti. Namni tokko haadha manaa isaa bareedina ishee dura laalee fuudhee gaafa isheen dhuftu wallaaltee yoo isheen jette tarii namni kun bareedina laalee fuudhe malee haadha manaa fuudhe miti jaalala ishee fuudhe miti. Kanaaf kun akkas hin ta'u. Yeroo hundumaa waliin jiraachuudhaaf, yeroo hundumaa wal gargaaruudhaaf, yeroo hundumaa wal hubachuudhaaf, yeroo hundumaa walii wajjiniin taa'uudhaaf Waaqayyo isaan walitti hidhe. Hamma dullumaattidha. Amma du'aattidha. Du'a duwwaatu garaagara isaan baasa. Du'a duwwaatu garaagara nama baasa. Amma ardii lafaa kanarraa deemanitti jechuudha. Amma rakkina kana keessa darbanii bal'inatti darbanii bal'inaas namni immoo ol ka'aa gadis immoo. Rakkinnis jira, bal'innis jira. Yeroo keessa jiraatan keessatti, yeroo wal fudhanii jiraatan, yeroo hundumaa gammachuudhaan jiraatu miti. Yeroon gadi bu'an jira, walii wajjin gadi bu'u. Yeroo ol ka'an jira, walii wajjin ol ka'u. Yeroon beela'an jira, walii wajjin beela'u. Yeroon dheebotan jira, walii wajjin dheebochuu. Garuu wal gargaaru, wal danda'u, wal beekuu, wal jaallachuu kana barbaada. Rakkina walii wajjin obsu, rakkina walii baachuu. Dhoksaa walii baachuu, dhoksaa walii dhoksu. Amma ardii kanarraa, amma biyya lafaarraa deemanitti. Waan nama dhibu barri nu jiraannu Waaqayyo bara dheeraa bara umurii keenya keessa bara bultiidhaan jiraannu keessatti dheeraatti jiraannu. Namni tokko waggaa 18 eega ta'e amma waggaa 18tti tarii maatii wajjin jiraachuu danda'a. Tarii maatiitu gargaara. Waggaa 18 waggaa 20 booddee tarii fuudha. Waggaa fuudhee booddee hamma waggaa 80 90 dhibbaatti haadha manaa isaa wajjin jiraata jechuudha. Waggaan dheeraan kan jiraatan umurii gaa'ilaa keessatti jechuudha. Umurii gaa'ilaa kana keessatti egaa sirriitti wal eeggachuun walii eeguun barbaachisaadha. Kanaafan irra deddeebi'ee dubbii kana dubbadha. Rakkinna dhufuu, bal'inna dhufuu wal danda'anii walii wajjin jiraachuu. Namni tokko gaalli yeroo muraasaaf kan turu itti fakkaateeti itti seena. Ilaaleen dhiisaa yoo kan jedhu jiraachuu danda'a taana. Warri akkas jedhan kuni ilaalanii dhiisuudhaaf dhufan malee wajjin jiraachuudhaaf hin dhufne jechuudha. Yoo tole itti fufnaa, yoo tole isin dhiibnaa warri jedhan jiru. Itti deemnee ilaalla. Gaa'elli itti deemamee ilaalama miti. Keessa lixamee wajjin hojjetama malee. Keessumaa immoo biyya hambaa biyya nu keessa jiraannu biyya gara lixaa kana keessatti yookiis Awurooppaa keessatti haalli akkasii kun hin baay'ata. Garuu Oromoon safuu qabaa. Oromoo keessatti wanta akkasii hin jiru. Sabi keenya waan akkasii illee hin beeku. Cubbuu akkasii Waaqayyo gara keenyatti hin darbatin malee. Baay'een isaanii wal ilaalanii, waliin jiraatanii, ijoollee waliin godhatanii erga bubbulanii booddeetii gara fuudhaa dhufu. Amma torbanuma darbe keessa yeroo tokko nan argaa waldaa warra adiina keessaa waggaa 72 namichi. Isheen waggaa 70. Inni waggaa 72 ta'ee isheen waggaa 70 taateeti wal fuudhu. Cidha guddaa godhatanii maal jarri kun bara dhume keessatti wal fuudhuu jarri kun hin lakka meeqa hiikanii meeqa gijjiiranii warra deebi'ee wal fuudhu jechuudha. Warra akkasii wal ilaalaa turan jechuudha. Wal shaakalaa turan jechuudha. Wal shaakalanii walitti adeemuun, wal shaakalanii wal ilaaluun gaarii miti. Waaqayyo kanas hin jaallatu. Cubbuudhaan mooqanii cubbuu keessa turanii deebi'anii wal fuudhuu dhufuun ba'eessa miti. Garuu nama tokko kan hin gorsu har'a nama dhaga'uu barbaadu gurri isaa kan dhaga'u gaa'ela qulqulluu Waaqayyo kan inni kennu kadhataa kan argamu waliif obsanii yeroo hundumaa walii wajjin jiraachuudhaaf kan ta'u wal fuudhuu qabu kan jedhuun qaban. Kan warraan kan ka'edha amma warra akkasii kun baay'een isaanii walii wajjin ilaalanii, walii wajjin jiraatanii, ijoollee walii wajjin godhatanii erga bubbulanii booddee fuudhu. Takka ijoollee isaaniitu miinjeetaaf deebi'e. Ijoollee isaanii miinjee godhatu. Agarsiisaaf haa ta'u maaliif akka kana godhan hangalu takka nama. Kun egaa
dhugumatti sirrii miti kun, gaariis miti kun. Namni utuu waadaa waliin galin yoo walitti gale hin ejjee jenna nuyi. Macaafa qulqulluus hin ejjee jedha. Utuu waadaan galin, utuu waliin fuudhii waliin kakatin yoo walitti galan isaan ejjaniiru. Kanaafuu gaa'illi gaa'ilallee gatii dhabsiisa jechuudha. Ulfina gaa'ilaa dhowwata jechuudha waan akkasii kun. Gaa'illi qulqulluudha wanta ta'eef iddoon ciisicha isaallee qulqulluudha. Gaa'illi gaafuma walii wajjiniin waadaa galanii wal argatan sana duwwaadha. Kaaseeti gaa'ila kan jedhamu malee inni irra duraa gaa'ila hin jedhamu. Si ilaaleen deemaa, si ilaaltee deemtaa, yoo ta'een ta'a, yoo ta'een ta'u inni jennu. Kabaja dhaba kun gaa'illi waaqayyo jaallatus akkasii miti. Jaalalaaf hawwiin gaa'ilaaf qaban illee gadi bu'aa deema warra akkasii. Gaa'illi yaaleen dhiisaa hin qabu adaraa. Beekanii, fedhanii, jaallatanii, waaqayyoof ulfina kennanii itti adeemuutu gaarii adeema fakkaata. Kanamuu gaa'ila akkasii waaqayyoon eebbisa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'a. Kanaafi har'a egaa wanta inni si yaadachiisuu jiraate gaa'illi jalqaba malee xumura hin qabu. Ta wajjin jedha. Gaa'illi jalqaba malee xumura hin qabu. Kanaaf gaa'ila jalqabnaan hamma du'aatti, hamma dullumaatti, hamma raawwatutti biyya lafaa kanarra hamma deemanitti walii wajjin jiraachuu waadaa galanii walii galanii deemuudha. Waaqayyo kana keessatti anas isinis haa eegu. Barumsa keenya sattaan immoo kutaa 5ffaa walii wajjin ilaallaa. Gaa'illi funyoo micciirraa 3 micciirame fakkaata kan jedhu torbee walii wajjin ilaallaa. Hundumti keessan qophooftanii akka dhuftan gaaffii yoo qabaattan immoo fuula mana kanaa yookiis fuula adreesa keenya kanaatti akkasiin nuuf ergitan isin gaafannaa. Nus isinii deebifnaa. Waaqayyo karaa hundumaatiin akka nu gargaaru namannaa. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii nu gaafachuu dandeessu. Deebii isaatiifis immoo waaqayyoon kadhannee isinii deebifnaa. Waaqayyo jireenya keessan eebbisu. Maqaa Yesuusiin. Sama tola talo na dursite Mate siku madden be kuni nyara kurte Nafta kuma tama kesa ferrike Akise fagoda na wamana darke Afan ke sama tola talo na dursite Mate siku madden be kuni nyara kurte Nafta kuma tama kesa ferrike Akise fagoda na wamana darke Gara golgotatti seenati keessetu Beekumsa koonol himeen fitu jaalala keessana isa akkasumaani odeesse seenesse hin suuqessu jaalala keessa fannoo gubbaa jaalala kee naafteette dhaqqite jaalala keetu na fide goodaa jaalala koo dhiiga kee cobsite jaalala Yesus jaalala kee jaalala isa karaaniyoo jaalala ifa baasee moone jaalala naatti toleera jaalala isa fannoo gubbaa jaalala akka tamaasa jaalala dubbadde infitu jaalala gara kolaraasa jaalala daanuu jaalala kee jaalala isa karaaniyoo jaalala ifa baasee moone jaalala naatti toleera. Beesummaaf gaarummaan kee addaami keessa koona goote yoomiyyuu dhaabadheen toorummaa kee imaani iddootti na fute
Olchaa ta'uu keetiif ragaa biraan fidu'anii dhaabadheeranatu. Sana kana jechuuf olmaan kee danuudhaami safartuun hin himu. Jaalala kee ibsa fannoo guddaa, jaalala kee naafteette dhabkite, jaalala keetu na fide goodaa, jaalala koo dhiiga kee cobsite. Jaalala daanuu jaalala kee, jaalala isa qaraaniyoo, jaalala ifa baasee himuuni, jaalala naatti toleera. Isa fannoo gubbaa akkam maasa dubbadhee hin fitu gara koona raasa. Daanuu jaalala kee isa qaraaniyoo ifa baasee himuuni naatti toleera. Jabaatu jaalala bummaa keetu qabatee nattafe. Guddina keef jecha siinsi safeeffatuumi durubee suraaf. Sodaa surraa keetiif qomma'ee si buudhaami machi lafaa hundu. Waamtee dhageessiftaa jabaan jabaa jaaloomi siinsi jalaan didu. Gaafa waan agarreen turre waa tokkollee muktarra jalaatus gaafa simmi galee jalqabaati kaafee malee gidduu miti har'a koo mul'atu danseen dhugabaati sitaan margee biqilee baqaafadhee dagalee jirmii koo sitti jira sitti dayyaafadheera. Jaalala daanuu jaalala kee, jaalala isa qaraaniyoo, jaalala ifa baasee himuuni, jaalala naatti toleera. Isa fannoo gubbaa akkam maasa dubbadhee hin fitu gara koona raasa. Daanuu jaalala kee isa qaraaniyoo ifa baasee himuuni.